Kun VOA afaan Oromooti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Today we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Kanarra kakatanii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46ffaa ta'uun muudaman Joo Baayiden sirna muudama isaanii yeroo ammaa US Capitol yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti geggeessamaa jiru irratti haasawaa dhageessisan keessaa ka fudhatame. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoof marsaa intarneetii saatalaayitii Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordoftan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isinaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii amajjii 20 bara 2021 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Irra jireessi sagantaa keenyaa har'a sirnuma muudama pirezidaantummaa as Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessatti geggeessamaa jirutti fuuleffata. Waa'illi keenya Sooraa Alakee bakka yeroo ammaa sirni muudama pirezidaantummaatti geggeeffamaa jiru fuuldura US Capitol yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti argama gabaasaa nuuf erguu qaba. Seenaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraa amma sirnaan taayitaa fudhatan ka Joo Baayidanii fi kan ittaantuu isaanii dubartii seenaa Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif ittaantuu pirezidaantii ta'anii kan Kamala Harris aga tokko sin dhageessisna. Baatilee as dhiyoo dabran keessa addaan qoqqoodamuu fi walmuddiinsa siyaasaatu Ameerikaa keessatti ammaataa dhufe. Inumaa torban tokko durammoo bakka har'a pirezidaantiin haaraan dhaabbatanii kakuu fudhatan kanatti hookkara deeggartoota pirezidaantii amma taayitaa gallakkisaniin geggeessameen haalli jiru daran ammaate. Haala kana keessatti kan taayitaa qabatan pirezidaant Joo Baayiden qormaataadha akkamiitu fuula isaanii dura dhaabbatee jira. Kanarratti barsiisaa yuunivarsiitii hayyuu dhimma kanarratti muuxannoo qaban dubbisuuf jirra. Waan maraaf hoga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun amajjii 20 bara 2021 qabnu kunoo. Joo Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46ffaa akkasumas Kamala Harris immoo dubartii ittaantuu pirezidaantii taate jalqabaa ta'uudhaan har'a walakkeessa guyyaa irratti sirna kakuu raawwatanii aangoo qabataniiru. Sirna kakuu kana sababaa weerara vaayirasii koronaaf jecha namoota muraasatu irratti argame. Uummata silaa dirree mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi fuuldura jiru guddicha irratti walitti qabamuun sirna kana hordofuu qaban 100,000 hedduu bakka buusuuf alaabaan Ameerikaa 200,000 dirree sanarra dhaabamanii jiran. Joo Baayidiniif Kamala Harris kaleessa jechuun kibxata galgal namoota sababa dhukkuba COVID-19 lubbuu isaanii Ameerikaa keessatti dhaban 400,000 sirna yaadannoo gaggeessanii turan. Keessa keenya fayyisuuf yaadachuu ni qabna. Yeroo tokko tokko yaadachuun rakkisaa ta'uu mala. Garuu fayyuun kan dhufu yaadachuu irraatii jedhan pirezidaant Baayiden. Pirezidaant Doonaald Tiraamp xayyaara pirezidaantotaa Air Force One jedhamu yeroo dhumaaf seenanii gara kutaa Filooriidaatti qajeeluun bulchiisa isaanii waggaa 4 xumuranii jiru. Tiraamp masaraa Waayit Haawus irraa akka pirezidaantii biyyaatti yeroo dhumaaf heelikooptaraan gadhiisanii yeroo ba'an kun kabajaa umrii guutuutii jedhan. Waayit Haawus irraa heelikooptaraan gara maadhee waraanaa Andiriw jedhamu ega dhaqqabanii booda sirni gaggeessaa achitti raawwatame. Tiraamp achitti akka dubbatanitti yeroo dinqisiisaa waggaa 4 keessatti waan hedduu fiixaan baafnee jedhan. Sirna gaggeessaa kanarratti hafata diimaa, baandii waraanaa akkasumas kabajaa isaaniif yeroo 21 kan dhukaafame yoo ta'u keessummoonni 200 ta'an sirna gaggeessaa pirezidaantichaa irratti argamanii jiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp namoota 143 fi dhiifama godhanii jiru. Kunis guyyaa dhumaaf waajjira keessa innaa turanitti yoo ta'u, gorsaa duula filannoo isaanii ka duraanii Steve Bannon kanneen dhiifama argatan keessaa tokko. Namoota yakka garaagaraan himatamanii fi pireezidaantonni waajjira innaa gadhiisan dhiifama gochuun aadaama baratame.
namoonni Tiraamp dhiifama godhaniif kun weellistoota namoota mootummaa bakka bu'uun maallaqa jiru to'ataa turaniif namoota seera tumtoota bira dhaquun dhiibbaa gochuuf yaalan keessatti argamuu jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti tarkaanfii akka yaaddessaa ta'an kan fixiinsa dabalate Tigraay keessatti akkasumas baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran irratti raawwatamee jira jechuudhaan kan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiran Aantanii Bilinken ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay seenuun akka itti danda'amu ilaaluu itti gaafatama fudhachuudhaan marii gaggeessuun hokkara dhaabuu meeshaa wal quunnamtii jiran iddootti deebisuun akkasumas gargaarsi dhala namaa karaa itti kutaa sana seenu dubbatamuu qaba jedhan. Yaaddoo guddaan qabu waraanni Tigraay keessatti jalqabame biyyootii gaanfa Afrikaa ka biroo jeequu malaa ka jedhu jedhan. Kanaaf hojiin dippiloomaasummaa kan Yuunaayitid Isteetsi guutummaatti hojiirra ooluusaa fi rakkoon kun to'atamuusaa ilaaluu qabnaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota afran dabran Yuunaayitid Isteetsiin hoogganan pireezidaant Doonaald Tiraamp bara hojii isaanii xumuratanii nagaa dhaamuudhaan taayitaa gadhiisanii jiru. Joo Baayidanii fi ittaantuu isaanii Kaamaalaa Haaris immoo waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti kakuu seenuudhaan taayitaa qabatanii jiru. Sababaa yaaddoo nageenyaaf ugguraa vaayirasii koronaatiin kan ka'e lakkoofsi lammiiwwan Ameerikaa argamanii aga durii baay'achuu baateyyuu uummanni yaa'ee hoogganoota filate kana simatee jira. Gaazexeessonni addunyaas afaaniin hedduudhaan deemsa sirna muudama pireezidaantummaa kana gabaasaa jiran. Waa'illi keenya sooraalakee bakka sirnichi itti geggeessamaa jiru fuuldura ka jiru dirree Waashingtan mool jedhamurraa gabaasaan nuuf erge kunoo. Babaaroo tolee jarheen an sooraalakheeti. Namni diddam caalaatti irratti wal dorgome. Ufum jala wal buusanii lama wal tafe. Lamaan sunillee dorgommii ganna lamaatti humna 4 miliyoona hedduutti filatetti jala wal hambise. Nam miliyoon kurnya hedduu baay'ee filate. Jaarsi ganni 78 Joo Baayidenitti moo'e. Ittaantuu isaa seneetar Kaalifoorniyaa Kaamaalaa Haaris dubartii gurraattii jalqabaaf ittaantuu pireezidaantii tolfateetiin filate. Isi waliin uummata miliyoon hedduu ka televizyiiniin daawwatu duratti bahanitti ganna afran dhufa Ameerikaa dhugumaan bulchuuf kakatan. Atana qarqaare jecha waaqetti yaammatan. Gammachuuf qawwa dhaananii firimbii afuufanii baandiif sirbaan simatan. Ameerikaan gammachuu tana qalbii lamaan ulfeeffatti. Nagaa mirga bitaa ofii eeggachaa koronaaf jecha walankachatti jiran. Duri guyyaa akkana kan nam miliyoon hedduutu Waashingtan DC dhufu. Har'a ammoo wamidduutti nama hanqise. Eegi miilootii pireezidaantii Tiraamp faati torban dabrikees filannoo Ameerikaa mormanii Kongireesii Ameerikaa baafatanii waan hedduu balleessanii namillee harki isaaniitti lubbuu dhabee asitti ammoo Ameerikaan jala gubbaan lafee eeggachuu jirti. Diidii bal'aa Waashingtan DC naashinaal mool hareefu feesbuuk irratti kan agarsiisuun cufa. Riqaan gugurdaa waltiin taakkan cufa. Karaan baabur laf jala yaa'ulleen hagee guddaan cufa jira. Laf pireezidaantotii kakatan sun US Capitol dallaa sibiilaatii fi sigingii qarqabduu fi simmintu gugurdoon cufanii waraanee Ameerikaa humni 25 eeguu jira. Joo Baayiden har'a saafaa afteetiin karoora biyyaan bulchullee himata. Pireezidaantii Tiraamp qophii gammachuu tan dhufu baatullee kalee viidiyoo waraabanii irratti erga dabarfate. Maqaallee dha'uu baatu viidiyoo kalee dubbatu keessatti bulchiinsa Ameerikaa haaraayii torban kan keessa mootummaa fudhatu akka inni nagaa Ameerikaa eeguuf biyyi guddisu waa kadhannaa fedha. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe. Jireenya Ameerikaa guddoo jabeessine barii Ameerikaa waraan hin labsine gannu kun keessatti barumkeen kana mootummaa kiyyattan tolchee jedhe faarse. Doonaald Tiraamp amala aadaa Ameerikaan ganna 160 keessa qabaatten been qabe. Pireezidaantiin namis moo eebbisee mootummaatti kan dhiisetti bira deema. Bara pireezidaantummaa isaatti Tiraamp waan hedduun himatan. Komtaatee fuyyuu Doonaald Tiraamp yaayyuu mootummaa irraa fuudhanii Waashingtan DC bahe. Pireezidaantota Ameerikaa armaan dura sadii. Kaakisa nam sadii John Adams barkum 1801 keessa. John Quincy Adams barkum 1829 keessa. Andrew Johnson barkum 1869 keessa. Tiraamp har'a ammoo ganamaanuu DC bahe. Yoo fooqi sadeessoo mana mootummaan kenneef White House irraan gad laalu karaa gamsuun barreeffama. Barkum 2021 pireezidaantii Baayiden jedha. Sun arga. Inni faatee godaan Baayideniif Kaamaalaa Haaris faatii kakatanii mootummaa fudhatan. Sirbituuf faarsituullee guyyaa gammachuu kanatti yaayyuu yaaman. Jennifer Lopez, Lady Gaga, Amanda Gorman, Andrea Hall, Gareth Brooks nameddu. Warri faaruu yaamanillee nama akka abbaa amantii kiristaanaa Leo O'Donovan fa'a. Achi abbootii amantii mootummaa Baayiden fa'aatti waaqee hammataaf. Doonaald Tiraamp ganna afran hojii isaa fixate ganam kan DC bahe. Dixxuyyuura Andrew ga'ee jennaan warri baay'ee caqasuufi guddoo san galateeffadhe jedhe.
Thank you very much. And we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. Ganna fira waliin dabarsin waan jajjabdu waliin hojjenne isaniif maatii tiyyi hojjettootii cufaayyuu galata isanii galcha waan guddoo jabdu hojjettan jaartiin tiyyi jaartii waan jabdu hojjette jedhee faarse. Our First Lady has been a woman of great grace and beauty and dignity. Jaartiin President Trump Melania Trump illee warra deeggarsaa dhufeen hedduu galateeffatte. Thank you for your love and your support. Thank you. Galat keessan hin dedhuu jette. Waaqi isanii yaammadda. Waaqi biitaan eebbisin, laftaan eebbisin, isanii cufa eebbisinnaa jette. Pireezidaanti Tiraamp gannufiitti waan hedduu faarfate. Waraana Ameerikaa irra deebinee ijaarree jabeessin. Gibiri isanii xiqqeessin. Koronaa dhufu malee biitaan waan hedduun qarqaarre. Bulchiinsa haaraa kanallee waan hedduu laf kenneetiin dabarre. Akka itti deebinuufu inum deebinaa jedhe. A goodbye. We love you. We will be back in some form. Joo Baayideniin pireezidaantummaa filan kunini arga nama mana amantii kiristaanaa Maatiiw Tillaqe ittaanetti ammoo koongireesii Ameerikaa dabre fulatti kakatuun ba'a. Guyyaa saafaa walqixxeetti ammoo kakatanitti pireezidaantummaa fudhatan. Igi kakatanii irraa ba'an duubatti waraana Ameerikaa kan naannoo sun jiru irra yaa'anii ilaalan. Arlington National Cemetery fuula waraana Ameerikaa attawwaalan nama Ameerikaa gurguddaa attawwaalan achi dhaqaniitiin awwaal nama jala daraaraa ka'an. Achiin duubatti pireezidaant Baayidenii fi Kamala Harris ulfinnaan White House geessan. Har'a galgal kan pireezidaant Baayiden waan armaan dura pireezidaant Trump hojjete hajajaan shaara. Achiin ittaanetti ammoo galgalum kana itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo White House waan mootummaa isaarratti ibsa kenna. Ittaananii galgalum kana ammoo Celebrate America qophii gammachuu Ameerikaa ulfeessina jedhu sunit dabran. Galgalum kan gara halkanii gula ammoo White House keessa mana Blue Room jedhan keessa uummatatti gad baay'eetiin mootummaa harka deeffate White House jiraachuu isaallee biyyatti. Bara mootummaa isaatiin tokkummaa Ameerikaa jedhee baafate. Qophii gammachuu tana pireezidaantoota Ameerikaa Barack Obama, George Bush fi Bill Clinton fa'aallee itti dhufan. Biden namganni 50 caal siyaasa Ameerikaa keessa hojjete. Tan cufaa tolchaa koronaatti duula mootummaa yayyabachaa maqaa dansaa Ameerikaan addunyaa irra dhabde jedhan kaan deebifachaa hojjette. Bulchootana ganna afran dhufaa keessatti jabeennaaf laafinni irratti arganii himan. Raadiyoo VOA afaan Oromootiif Ansoraa Alakee qophii muudamuu pireezidaantii Ameerikaa 46 Washington DC irra. Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa irraa Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii haaraa muddatte baatileen muraasni dhiyeenya dabran waladheeffannaaf hookkaraan kan guutame ture biyya kana keessatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun filannoo injifachuu Joo Baayiden hin fudhanne. Pireezidaantichi haaraan waggoota 4 dhufaniif Ameerikaa hoogganuuf jiran Joo Baayiden seenaa akkamii akka qaban ka Kaaroliin Persuutii gabaaste Tigist Gammee akka armaa gadiitti gabaabinaan dhiyeessiti. People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory. Uummanni biyya tanaa ejjennoo isaa nu beeksise. Injifannoo ifaa fi amansiisaa ta'e nuu kenne. Bahiin filannoo mirkaneeffamuu dadhabuurraa Joo Baayiden kana jechuudha guyyaa 4 eeguutu isaan irra ture. Baayiden kanaan jedhan 7 ture. Haa ta'u malee pireezidaant Tiraamp bahii filannoo pireezidaantummaa fudhachuu didanii deeggartoota isaanii hiriirsuu itti fufan. Dhimmichi deemee hokkara mana maree Ameerikaa irratti godhameef sababa ta'e. Ergasiyaas Capitol Hill manni maree United States buufata waraanaa fakkaata. Poolisoota hedduutu miseensota National Guard yookanis immoo waardiyyoota biyyoolessaa 25,000 of keessaa qabanitu gamoo san marsee eegatii jira. Waltajjiin sirni kakuu itti geggeeffamu namoota bakkicha laaluu dhaqanirraa faarumaan fageeffameet qophaa'e. Tiraamp nama umrii isaanii guutuu hojii daldalaatiin beekamani. Baayiden garuu nama siyaasaa gama kanaan muuxannoo bara dheeraa qabani. I'm going to say something outrageous. I know how to make government work. Waan raajii ta'een dubbachuudhaa deema. Akka mootummaan hojjetu gochuu sirriittan beeka. Joo Baayiden waggoota 50f sadarkaa adda addaatti filatamanii hojii mootummaa keessa turan. Bara pireezidaant Barack Obama aangoo irra turan immoo itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaan waggaa 8f tajaajilaniiru. San dura garuu kutaa Deelawar irraa senaatarummaaf yeroo 6 filatamanii hojjetaniiru. Yeroo duraa Baayiden senaatarummaaf filamanii ji'a tokko booda haati warraa isaaniitii fi intalli isaanii daa'imni xinnoon balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbe. Ijoolleen isaanii dhiira 2 immoo balaa saniin miidhaa guddaan irra gahee hospitaala galan. Senaatar Baayiden guyyaa guyyaadhaan Washington DC irraa gara Deelawar
baabura Amtrak jedhamuun karaa daqiiqaa 90 fudhatu deddeebi'anii hojjetan. Sunis guyyaa hunda ijoollee isaanii lamaan haadha malee hafan wajjiniin yeroo dabarsuufi. Buufanni baaburaa sunis maqaa isaaniitiin moggaafame. Ilmi Baayiden hangafti Boo Baayiden jedhamu bara 2015 kaansarii mataatiin lubbuun isaa darbe. Baayidenii fi haati warraa isaanii Piroofeesarii kolleejii ta'an Jiil Baayiden manni isaanii magaala Wilmington kutaa Deelwer keessa jechuudha bakka namoonni 70,000 jiraatan keessa. Jiraattonni magaalattii Baayiden ilma keenyaa jedhan nyaataaf dhugaatiin ni jaalatu konkolaataa oofuu jaalatullee sirriitti beeknaa jedhanii tarreessan. Amma umrii waggaa 78tti Baayiden pireezidaantii Ameerikaa umriidhaan guddicha ta'anii hojiitti seenaa jiran. Biyya adda addummaan yaadaa hiddaa itti fageeffate tana funduratti deemsisuudha. Ragaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartiin yeroo duraatiif barcuma taantummaa pireezidaantii qabatan Kamalaa Haris akkamitti mootummaa biyyattii keessatti sadarkaa aangoo guddicha isa lammaffaa kanatti dhufan. Seenaa imala siyaasaa isaanii kan Kaatiriin Jibsan gabaaste ammas tigistituu dhiyeessa. Harri guyyaa Yuunaayitid Isteets keessatti seenaan guddaan itti hojjetame. Waajjira kanaaf filatamuu kiyyaan dubartii duraa ta'uun mala. Garuu handhumaati miti. Dubartiin umriin waggaa 56 Kamalaa Haris hiddi dhaloota ishii gurraacha fi hindiidha. Yeroo duraatii dubartii pireezidaantii itti aantuu taatee filatamte ta'uu ishiitiin Joo Baayidenii fi deeggartoota ishii galateeffatte. Baarbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa filamuu Kamala kana akkanatti ibsan. We've had women in the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House. Mana murtii muummichaa keessaa dubartoota qaba. Naansi Pelosi Koongireesii keessatti afyaa'ii mana maree taatee hojjetti. Damee hooggansa gama kanaatiin garuu kun yeroo duraatiif. Pireezidaantummaaf ta'uu baatullee dubartiin sanyii gurraachaa maatii biyya biraarraa jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Yuunaayitid Isteets godaanirraa dhalatte sadarkaa kanaa gahuun waan guddaadha jechuudha. Haati Kamalaa biyya Hindiirraa abbaan immoo Jamaayikaarraa lachuu barumsaaf gara Yuunaayitid Isteets dhufan. Kamalaan dhalattee guddatte magaala Oakland kutaa Kaalifoorniyaatti. Dubartoota hedduudhaaf gufuu baay'ee karaarraa kaasteefitti. Kamalaan yuunivarsiitii gurraachotaa qofa Waashingtan DC jiru Hawaard yuunivarsiitii irraa erga eebbifamtee booda bara 2004 magaala Saan Firaansiskootti haadha alangaa ta'uudhaan filamte. Aangoo saniifillee dubartii duraa turte. Achi immoo bara 2010 haadha alangaa muummittii Kaalifoorniyaa taatee tajaajilte. Karaa biraatiin bona darbe kana mormiin mirga lammiiwwan gurraachotaatiif falmuudhaaf Yuunaayitid Isteets keessatti bahamaa ture. Namoonni tokko hojii Kamalaan yeroo haadha alangaa turte hojjette kaasanii ishii qeeqa turan. Murtii du'aa laalchisee ilaalchi qabdu walfaalleessaadha. Akkasumas poolisoota qajeelfama cabsan adabuu irratti dadhabbina agarsiisteetti jechuudhaan. Kamaladhaaf seenaa galmeessuun haaraa miti. Kaalifoorniyaa irraa seenaatarummaadhaan filamuudhaan seenaa biraa galmeessiteetti. Namoonni warra isaan fakkaatu aangoo irratti arguun isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Abbaan warraa Kamalaa Doug Emhoff jedhaman. Kamalaan waa'ee ijoollee isaa an haadha biddeena taatuuf akkasumas ijoollee obboleettii ishii an adaada taatuuf haasa'uu jaalatti. Egaan akka itti aantu pireezidaantitti yeroo barbaachisetti pireezidaantii bakka buutee hojjechuun hojii bu'uuraa Kamala eeggatu ta'us seenaa addaa galmeessaa jirtu kana gama kaaniin illee itti fayyadamuu maltii jedhu xiinxaltoonni. Addunyaa irratti dubartii biyya ofii Yuunaayitid Isteets bakka buutu. Kanarratti garuu asuma Yuunaayitid Isteets keessatti illee kutaawwan irra deemuudhaan fakkeenyummaa hojii ishii agarsiistii jedheen yaadaa jedhan. Baarbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa.
Masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus keessatti hojii dhimma addunyaa guddaa kana qabachuun Kamaalaa qehee akaakileef abaabilee ishii biyya Hindii keessatti illee gammachuudhaan kabajamaati jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi har'arraa jalqabdee waggoota 4 dhufaniif ka paartii Dimookiraatii irraa filataman pirezidaantii biyyattii 46ffaa Joo Baayideniin hoogganamuuf jirti. Dhiyeenya kana deeggartoonni pirezidaantii amma taayitaa gallakkisaa jiranii ka Doonaald Tiraamp hookkara kaasuudhaan waajjira mana mareetti humnaan seenuurraa kan ka'e yaaddoon nageenyaa biyyattii keessatti dhalate eegumsillee cimee oole. Addaan qoodaminsaaf walmuddisa siyaasaa biyyattii keessatti hammaataa dhufee fi sababaa kanaaf qormaataalee pirezidaantii haaraa amma taayitaa qabatan fuuldura jiran akkasumas furmaata isaa ilaalchisee kutaa Teksaas ka jiru Kooliin Kooleejii irraa Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo waliin mari'achuudhaaf afeerree jirra. Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo ammaan dura kutaadhuma Teksaas kanarraa barcuma mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomanii turan. Piroofeesar Mohaammed yaada keessan nuuf kennuuf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan galatoomsadha. Isinis naafeeruu keessaniif galatooma. Piroofeesar Mohaammed bara mootummaa pirezidaant Tiraamp keessaa gama siyaasaatiin uummanni Ameerikaa akka iddoo addaan qoodametu dubbatama. Keessumaa gara boodaa kana immoo gara hokkaraatti iyyuu ce'ee amma waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenuutti ga'ee jira. Kanaaf sababaan maali jettanii yaaddu? Akkamitti ilaaltu? Kuni gaafii gaariidha. Atiin kun guyyaa san ta'e malee adeemsi isaa ka ture guyyama pirezidaantii isaanirraa Trump waa'ee immigireeshinaa kan hedduu haasa'uu turanii namni seera malee biyya kana seenee biyya nurraa fudhatan jedhanii karaa akka taaneen namatti waan akkasii himanii nama kakaasuu turanii. So guyyaa Januwarii 6tti hiriira nama yaamanii Waayit Haawusii afootti haasawaa godhanii achi booda haasawaa wayita fixan. Deemaa cabsaa seenaa hin jenne kana namni beekuu qaba. Garuu deemaatii mana maree dhaqaatii guyyaa san sagalee takka vootii sartifaay godhanii maatama itti dhahanii fudhatama kennaniif guyyaa san akka fudhatama hin qabne godhaa jedhanii nama gadhiisanii namni ammoo jecha isaanii san akka birooti hiikkatee deemanii mana marii cabsanii seenanii balaa guddaa ga'ee namni du'ee nama 3 oltu du'e. So kuni waan isaan guyyaa san waan ta'e utuu hin ta'in achi dura politikaan isaanii keessaahuu waa'ee immigireeshinaa kana waa'ee ummanni adiin bicuu ta'uu biyya kanatti waan hedduu waan dubbataniif gargaarsa hedduullee ummata gosummaan deemu kanarraa waan qabaniif wanni sun ka ta'eef waan kanaaf wanni tokko uf eeggachuu qabnu namni isaanii pirezidaant Tirampii voot godhe cufti nama gosummaan deemu nama jibbu jechuun dogoggora keessa nama seensisaa namni hedduun poolisii isaanii ka ikonomii hin jaalataa poolisii isaanii ka daldalaa hin jaalatanii keessaa isaan chaayinaan akka gartee Ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggara. Garuu garee tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis pirezidaant Trump garee kana lakki ani hin barbaadu deeggarsa keessa hin fedhullee jedhanii dubbachuu takkaa hin dandeenye yookaan hin feene wanni sun namaa hin galu. So dubbiin hedduu wal xaxxuudha. Waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii hantuunni dhalee eegee yoo ga'uutii jedhan san. Amma isaan ka beekamuuf deeman waan Januwarii 6 ta'e mana marii Ameerikaa cabsanii seenan 18-12 ta'e wanni akkana gaafa Ingiliiz Waashingtaniin dhooftu achi booda ta'ee hin beeku. Pirezidantiin Ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa Ameerikaa irratti oofe jechaan waan haara waan ajaa'ibaa tokko waan namni hin eegin so kanaan yaadatamuuf deeman. Egaa akkuma jettan wal muddisa hedduutu jira. Mormiin dhiyeenya kana waa'ee bayii filannoo irratti geggeeffamaa ture egaa ammallee ittuma fufee jira. Pirezidaantiin amma taayitaa gallakkisan Doonaald Tiraamp illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani. Har'a sirna muuda pirezidaantii haaraa irratti illee hin argamne. Waa'ee bayii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu sin akkaataa itti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti. Ameerikaa keessatti akkuma beekamu sagaleen ka kennamuuf kalaaqamus qabaleen precinct filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaadha. Yoo precinctii tokko hattellee itti bahii isaa waan jijjiiruu miti yeroo hedduu. So
sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi. Kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffaa. Lammaffaa waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru Ameerikaa kana keessa. Yoo san dabre ammootu deeggartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan President Trump waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo ka President Trump mataan isaanii shuuman. Kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa Supreme Courtiinis waan kana hin laalluu jedhe waan manni murtii gada'aanu jedhe raggaasise. So eega manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni fudhachuu qaba. Namni wanni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaa miti. So waan ragaan hin jirre tokko nu jalaa hatamee deeggartootumaa fi pirezidantiitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha. Kanumaan wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantuu pirezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantuu pirezidaantii Kamala Harris sadarkaa kanaaf filatamuu? Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura itti aantuu pirezidaantii taatee filamtee hin beektu, pirezidaantii taatee illee hin beektu. Kamala Harris dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaikaa, haati isii Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa. Dubbii tana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gad xiqqeesse na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa President Trump deeggartoonni isaanii Jaanuwarii 6tti mana maree Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti xiqqoo uwwise malee dubartiin itti aantu pirezidantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pirezidantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pirezidantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhaan. Warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanuu gartee sagalee hatanii maalii jedhamtun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikaatti as dhiyaattu uma tokkoonu. Amma gaa wal mormiin baay'ee ho'aadha akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira naannoo Washington DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun siyaasa egeree Ameerikaa irratti hammam dhiibbaa qabaataa mootummaa pirezidaant Joo Baayiden dhummi kun hammam danqaatti ta'a hammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu? Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadha pirezidantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Akka amma dhageenyutti qorichi talaalliin akka duraan jedhan sun kuufamee hin jiru. Nama hedduutu du'aa guyya guyyaan nama 1000 lakkaa'amutu ammas du'u jira. Kun qormaata guddaadha pirezidantii haarawaa. Tokkoffaan san lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pireezidant Trump nama miliyoona 70 oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummaatti amanu jechaan hin danda'amu. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pirezidantiin haarofni Baayiden yeroma isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayiden akkuma yaadattan pirezidantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaatiin waan milkaa'e na fakkaata. Garaa laafaa nama gaariidha. Nama ati jibbuu hin dandeenye tokko Baayiden. So biyya tana hin tasgabbeessa jedhee yaada garuu haasaya qofaan utuu hin ta'in namni hedduun kiisha ufii waan laaluuf baadiyaan Ameerikaa hiyyeettiidha. Ummanni dheengadda mana marii cabsee seenu keessaa gaggaafattee wanni jarri jedhan gosummaaf nama jibbuu qofa utuu hin ta'in rakkinna dhugaa ta'e tokkollee hin qaban. So kana jararraa dhagahanii mala itti barbaaduun barbaachisaa na fakkaata namo. Ka kutaa Texas jiru Collins College irraa Profeesar Mohaammed Xaayiroo ibsa nuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinis naaf heeruu keessaniif galatooma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 1,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 1,240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 1,285 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutu walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.